akkasuma ammas deebii gaafilee gilgaala lama tuqaa takka waliin hojjannaa nu hordofame isinin jedha ibsa isaatii wajjin jechuudha. Irraa fayyadamaadha. Meegaa maaliif isin fayyada jennaan fatanaaf faayinaalaa yeroo fatanamtan isin gargaaraa hubannoo isaatiif hedduu isin fayyada. Akkasuma fatanaa fuulduraa kan gaafa ministirii fatanamtaniitiifis hedduu waan isin fayyaduuf jecha sirnaan hordofaa qalbii takkaan dhaggeeffadhaa isinin jaa. Mee ajajni maal jedhaa gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filachuudhaan deebisi jedhaa. Mee deebii sirrii ta'e ilaalaa deemna gaayii. Gaafiin takkaffaadhaa kanneen armaan gadii keessaa amala suudummaa maatarii kan ibsu kami jedha. Amala suudummaa maatarii kan ibsu kamii jechuu jira. Amala suudummaa maatariidhaa kan ibsu maali jennaan dheerina jedha. Dheerina miti. Rukkina jedha. Rukkina miti. Halluudha jedha. Halluu miti. Amala suudummaa maatarii kan ibsu hanga isaaniitu amala suudummaa maatarii agarsiisa jettaan akkasi qabatta. Wantoota armaan gadii keessaa maatarii kan ta'e kam jedha. Maatarii jechuun wanta uumamaan jiru ta'e kan hangaa fi qabee murtaa'aa qabudha. Biyyeen hanga ni qabdi bakkas ni qabdi. Ni taati dhugaatii lallaafaa jedha. Kunis ni ta'a ashaboo jedha. Kunis ni ta'a deebisaan hunda jechuudha. Bakkas ni qaban ulfaatinaas yookiin hangaas ni qaban. Gaafii sadaffaa bira yoo dhufne wantoota faalkaalee jajjabootiin argaman ilaalchisee kan sirrii ta'e kam jedha. Faalkaa jajjaboo waan argamu bocaa fi qabee mataa isaanii qabu jedha sirriidha. Rukkina dhangala'oo caalaa qabu sirriidha. Kan hin summuugamnedha. Walitti kan turuu walitti dhiyee summuugamuu hin danda'u. Deebisaan maalii daadhaa jechuudha. Deebisaan daadha. Gaafii afuraffaati. Gaafiin afuraffaadhaa waa'ee wantoota faalkaalee gaaziitiin argamanii faalkaatam gaaziitiin argamanii ilaalchisee dogoggora hatee isa kam jedha. Ni yaa'u sirriidha. Isaan kun ni yaa'anii qabee fi boca murtaawaa hin qaban hin qabanii. Rukkina jajjaboo fi dhangala'oo caaluu qabu jedha. Rukkinni isaanii jajjaboo ni caalaa gonkumaan caalu. Kuni rukkinni isaanii rukkina jechuun hangi isaanii ulfaatinni isaanii yookiin bakki isaanii yeroo waliif hiramu jajjaboo dhangala'oo ni caala kan jedhu kun sirrii miti. Kanaaf deebisaan caadha taati jechaadha. Gaafiin shanaffaadhaa maatarii faalkaa dhangala'ootiin argamu ilaalchisee kan sirrii ta'e kamii faalkaa dhangala'oodhaan waan argamu tokko ilaalchisee kamtu sirriidha. Dhangala'oon bakka murtaawaa hin qaban garuu boca murtaawaa qabu jedha. Bakka murtaawaadhaatti hin argaman garuu boca murtaawaa qabu. Boca murtaallee hin qabanii boca meeshaa keessa jiranii qabaachuu danda'u. Very good. Kana rukkina jajjaboo fi gaazii gadi qabu jedha. Deebisaan baadha. Dhangala'oon boca meeshaa keessatti argamanii san qabaachuu danda'a malee boca murtaawaa hin qabu. Bakka murtaawaa kan jedhamu hin qabu. Kanaaf akka kanatti deebisnee jechuudha. Gaafii jahaffaati. Gaafiin jahaffaa maal jedhaa? Wantoota armaan gadii keessaa teempireechar dareetti faalkaa jajjaboon kan argamu isa kam jedha. Faalkaa jajjaboo bishaan dhangala'oodha. Zayitii dhangala'oodha. Aannan dhangala'oodha. Cirrachi jajjaboodha. Deebisaan daadha taati jechuudha. Gaafiin torbaffaadhaa faalkaalee maatarii. Gaafiin torbaffaa faalkaalee maatarii armaan gadii keessaa boca mataa isaa kan hin qabne boca mataa isaa kan hin qabne fi bakka murtaawaa kan qabu isa kamii jedha. Boca hin qabu bakka murtaawaa qaba. Kamii jedha. Jajjaboon boca mataa isaa kan hin qabnedha. Lakkii. Dhangala'oon boca mataa isaa kan hin qabnedha. Boca mataa isaa kan hin qabnedha. Akkasuma fi bakka murtaawaa kan qabu isa kamii jedha. Bakka murtaawaa amma asitti jajjaboo miti. Dhangala'oo fi gaazii jedha. Deebisaan baa fi caadha. Baa fi caadha jennaan. Bakka murtaawaa boca mataa isaa kan hin qabne dhangala'oodha. Gaazilleen boca mataa isaa hin qabu. Garuu bakka murtaawaa kan qabudha. Bakka murtaawaa kan qabu isaan kana keessaa eenyu yoo jenne bakki isaan itti argaman maaliin jiraachuu danda'a? Boca mataa isaanii kan hin qabne akkasuma bakka murtaawaa kan qabu jechuudha jira.
deebisaan gaafiin xiqqishoo dogoggorallee kan qabduti garuu gaaziinis keessatti ni argama dhangala'oonis keessatti ni argama deebisaan kana taati. Adeemsa sublimationii wanti tokko kan jijjiiramu. Sublimationii jechuun directii jajjaboo irraa gara gaaziitti jijjiirudha. Jajjaboo gara gaazii jennaan sublimation. Gaaziin gara jajjabootti immoo depositionii jedhama. Kanaaf jajjaboo gara gaaziitti jennaani jajjaboo irraa gara dhangala'oo jaa kun hin ta'u jajjaboo irraa gara gaaziitti baadha jechuudha deebisaan. Baadha jennaan. Gaafii sagalaffaati. Gaafiin sagalaffaadha. Adeemsi maatarii falkaa dhangala'oon argamu gara gaaziitti jijjiiruudha daash. Falkaa dhangala'oo gara maalitti? Gara gaaziitti hurkisiisuudha. Bishaan yoo danfisnu ni hurka. Bishaan dhangala'oodha. Yoo danfiftu maal ta'a? Ni hurka. Gaazii jijjiirame jechuudha. So deebisaan maal ta'a? Aadha jechuudha. Akka postulateota gaafii kurnaffaadha jechuudha. Akka postulateota tiyoorii suudoo maatariitti hemni sirrii ta'e isa kam jedha? A. Maatariin hunduu suudoo xiqqaa irraa ijaarame sirriidha. Suudoowwan maatarii gidduu humni ni jira sirriidha. Wal dhiibbaan ni jira. Suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan dubbuwaan ni jira sirriidha. Ni jira. Suudoowwan maatarii walitti fufinsaan sochii irratti argamu. Yes. Elektiroononni sheelii mataa isaanii qabatanii irra deemu. Kanaaf deebisaan maal taati? Eedha jechuudha. Deebisaan eedha jettaan. Akkasuma kabiraa laallaa gilgaalota kanneen biroo fakkeenyaaf yoo jiraate gilgaala biraa gilgaala 2.2 gilgaalli 2.2 maal jedha? Gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Deebii sirrii ta'e filadhu. Kanneen armaan gadii keessaa amala keemikaala ayiranii kan ta'e amala keemikaala ayiranii qilleensi jiidhinsa qabu keessatti ni daandawa jedha. Daanda'uun amala keemikaala ayiraniiti. Zaansaris rookina qabaachuu, qulqullina qabaachuu, keelvinii akkana sanii miti. Amalli keemikaalaa daanda'uu isaati jechuudha. Aadha deebisaan. Gaafii lammaffaati. Kanneen armaan gadii keessaa amala fiizikaalaa maatarii kan hin taane isa kami jedha? Kan hin taane baqina qabxii baqina kun fiizikaala boba'uu jedha. Dandeettii boba'uu waa'ee gubachuudha keemikaala kuni. Danfina jedha, rookina jedha. Kanaaf deebisaan maal taati? Biidha jechuudha. Biin keemikaala. Gaafii sadaffaadha. Amaloota fiizikaala maatarii armaan gadii keessaa hamma maatarii irratti kan hin hundoofne kamii jedha? Hamma maatarii irratti kan hin hundoofne gaafiin amaloota fiizikaala maatarii armaan gadii keessaa hamma maatarii irratti kan hin hundoofne hammarratti kan hin hundoofne kami? Qabee jedha. Qabeen hundaa'a. Dheerinni illee hangarratti hundaa'uu ni danda'a hammarratti jechuudha. Hanga jedha. Hangi illee ni hundaa'a garuu qabxiin danfinaa hin hundaa'u. Zaansaris diidha. Okay. Gaafiin afuraffaadha. Dhangaggaa'uun aannanii amala kam agarsiisa jedha? Aannan dhangaggaa'uun amala maal agarsiisa? Amala fiizikaalaa hin agarsiisu. Amala keemikaalaa ni agarsiisa. Jijjiirama fiizikaalaa ni agarsiisa. Hin agarsiisu. Kanaaf deebisaan biidha. Okay. Gaafii shanaffaa amala fiizikaala maatarii armaan gadii keessaa kan hamma irratti hundaa'u isa kam? Hamma irratti. Qabee jabina amala maagneetummaa foolii jedha. Hamma irratti hundaa'u jabina. Amalootni fiizikaala wantoota gargar baasuuf kan hin fayyadne kami? Gargar baasuudhaaf. Halluun gargar baasuuf amala fiizikaalaa ni fayyada. Rookinni illee amala fiizikaala wantoota gargar baasuuf ni fayyada. Bulbulamummaanis akkasuma deebisaan diidha hin kannamne. Kanneen armaan gadii keessaa adda katee isa kami jedha? Boca wantoota gubachuu kaarbanii qabxii baqina jabina jedha. Gubachuun kaarbanii amala fiizikaalaati, amala keemikaalaati waan ta'eef irraa addaa jechuudha. Gaafii 8ffaa bira yoo dhuftu amala keemikaalaa kan ta'e isa kami jedha? Amala keemikaalaa kan ta'e kami? Ashaboo bishaan keessatti bulbuluu fiizikaala kun. Walnyaatinsa keemikaalaa kun keemikaala. Waalgaa jechuun elementii saalfariiti.
halluu keelloo qaba jedha. Qabaachuu halluu fedhe haa qabaatu. Halluu qabaachuun isaa halluu ni qaba, halluu adii qaba, diimaa qaba, maarree qaba, amala fiizikaalaati. Baquu cabbii amala fiizikaalaati. Kanaaf deebisaan maali? Walnyaatinsa keemikaalaa kennu kana. Gaafiinsa Saglaffadhaa. Amaloota fiizikaalaa armaan gadii keessaa kan safaramuu danda'u kami jedha. Kan safaramuu danda'u. A. Qabxii danfinaa ni safarama. Foolii muuzii hin safaramu. Dhandhama sukkaraa hin safaramu. So the answer is A jennaan. Deebisaan maal ta'a? Aadhaa jechuudha. The answer is A. Deebisaan Eedha ta'a jechuudha. Gaafii kurnaffaa bira yoo dhuftu amaloota maatarii armaan gadii keessaa kan adda ta'e isa kami jedha. Amala maatarii keessaa kan adda ta'e isa kami? Calaqqisuu jedha. Calaqqisuu, rukina, amala maagineetummaa, qabee jedha. As keessaa wanti adda ta'e waa'ee qabee kana. Qabeen adda. Qabeen adda. Kanaaf maal jennee qabannaa kamtu adda ka jedhuudhaaf diidhaa jechuudha. Diin adda. Ayyeegaa asumarratti isiniif dhaabaa. Deebisaa Gilgala boqonnaa lamaa jechuudha. Haga deebisaa Gilgala lama tuqaa sadiitti walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi.